Marfata tokkoffaa. Harka ishee irra ta'e ol siqee harka ishee irra. 360. Baakota. Geeddoodha. Hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'a afgaaffii kutaa biraatiin walitti deebinee jirra. Afgaaffiin kunis kan nama bohaarsu jedhee yaaduudha akka baacoo'iti. Moor gaaffii namni namaa deebisuun kan itti bashannantan ta'a. Gaaffii kana isinis yaalaa dhumarratti isiniifan deebisa yoo namni wallaalee. Kanaaf gaaffii kanatti akka bohaartan akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Ani gammeeddisuu isin wajjin jira. Kaameraamaaniin gammachuu shibbiruudha. Galatoomii maqaa kee? Zariyoon. Zariyoon Wadaajo. Zariyoon Wadaajo sirbituudha kaa? Zariyoon isa sirbaadha? Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Ijoollee sadiitu sadii ta'ee mana tokko keessa jiraata. Inni tokko udaan nyaata. Inni tokko daaraa nyaata. Inni tokko qaama niqatu. Ijoolleen sadan kun eenyu fa'i? Deebisuun dandeenya hapheen. Deebisuun dandeenya hapheen kana. Yaaltu? Haaraadha gaaffichuunaaf. Gaaffii lammaffaa immoo akkas jedha. Harree tokkotu as magaalaa Naqamteedhaa kee hanga Finfinnee dheerata. Harreen kun handhuurri isaa eessa ta'uu danda'a? Harreen handhuurri isaa eessa ta'uu danda'a? Asii qabeessa dheeratattee? As magaalaa Naqamteedhaa kee hanga Finfinnee. Hanga Finfinnee? Handhuurri isaa baakoo. Baakoo nama. Harree gaangeetti ta'ee garuu gaangeen nuran qabdu dama. Harreen maan nura qabdi kaa? Qabdi harreen. Harreen dhalti minire. Gaangeen nuran qabdu waan ta'eef hin dhaltu la. Harreen garuu nura qabdu waan ta'eef hin dhalti warreen hin dhalle warreen akka qote duraa gaangeedha kana nuran qabne. Tole shikota gaaffii sadaffaa fiti dee. Gaaffii sadaffaan immoo kormaa tokkotu Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti guyyaatti hanqaaqu tokko hanqaaqa. Waggaatti hanqaaqu meeqa hanqaaquu dandeessi? Kormaa hin hanqaaqu. Ishi guddaa galatooma argatteetta ulfaadhu. Galataa Mararaa. Galataa Mararaa gaaffii koo tokkoffaan akkas jedha. Gaaffii koo tokkoffaan ijoollee sadiitu jiraadha. Ijoolleen sadan kun mana tokko keessa jiraatu. Tokko daaraa nyaata, lama inni tokko udaan nyaata, inni tokko immoo dhaqna niqatu. Jarri kun eenyu fa'i? Daaraa nyaata. Tokko udaan nyaata. Tokko qaama niqatu. Sareedha. Sadan isaanii tokko kan daaraa nyaatu kamidha? Kan udaan nyaatu kami? Kan dhaqna niqanne kamidha? Daaraa nyaatu hin beeku garuu kan udaan nyaatu sareedha. Sareenis annas niqattu. Sadan sanaaf Sadan isaa meekee bu'u. Sadii ta'anii mana tokko keessa jiraatu. Tokko udaan nyaata, tokko daaraa nyaata, tokko immoo qaama niqatu. Tokko hanqaamaan niqanne kan udaan nyaatu sareedha. Kan daaraa nyaatu harreedha. Tokko maal ta'e? Kan niqatu. Inni booyyee. Eeshi guddaa galatoomii gaaffii lamaffaatti darba. Harreen tokko as magaalaa Naqamteedhaa kaatee hamma Addis Ababaatti yookiin hamma Finfinneetti dheeratti handhuurri ishee eessadha? Handhuurri ishee aanan beekan. Harreen tokko as magaalaa Naqamteedhaa kaatee hamma Finfinnee dheerata. Handhuurri isaa eessadha? Handhuurri maali? Handhuurri harree kana. Handhuurri harree fuulduraan harka ishee irra ta'e ol siqee harka ishee irra. Gubbaasaa. Harreen handhuura hin qabdu. Eeshi guddaa galatoomii. Gaaffii sadaffaan immoo akkas jedha. Kormaan tokko Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti guyyaatti hanqaaqu tokko hanqaaqti. Waggaatti hanqaaqu meeqa hanqaaqti? Kormaan hanqaaqu nan qabu kan. Eeshi guddaa galatoomaa gaaffiin koo kanuma ture. Qabaa maqaa kee? Hawwii Muhammad jedhama. Hawwii Muhammad gaaffiin koo jalqabaa. Ijoollee sadiitu jiraata. Ijoolleen sadan kun mana tokko keessa jiraatu.
Inni tokko udaan nyaata, inni tokko daaraa nyaata, inni tokko qaama isaa hin dhiqatu. Ijoolleen sadan kun eenyu fa'i? Bishaan beeku. Beeku no? Yaali. Anaatiin beeku. Sadi ta'anii mana tokko keessa jiraatu. Tokko udaan nyaata, tokko daaraa nyaata, tokko qaama hin dhiqatu. Sadan isaanii kun eenyudha jettee tilmaamtu? Beeku. Beeku. Eesh gaaffii lammaffaa. Harreen tokko as magaalaa Naqamtee kanaa ka'ee haga Finfinnee dheerata. Handhuurri isaa eessa ta'a? Ijaajji. Ijaajji ta'a. Eeshi ijaajji. Gaaffii koo sadaffaani. Kormaa tokkotu jira. Kormaan kun Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti hanqaaquu guyyaatti tokko hanqaaqa. Waggaatti hanqaaquu meeqa hanqaaquu danda'a kormaan kun? Kormaan hanqaaqu nanqaaqa. Nanqaaqottee? Nanqaaqu. Nanqaaqu. Kanaaf deebisa maal ta'a? Kormaan hanqaaqu nanqaaqu. Guddaa galatoomii gaaffii koo kanoo ture ulfaadhu. Atillee galatoomii. Guddaa galatoomii maqaa kee? Maqaan koo Barataa Eebbisaa Dassaaleny jedhama. Eebbisaa sana gaaffii sadii sii qaba. Gaaffiin tokko afaan akkas jedha. Gaaffii tokko afaan ijoollee sadiitu mana tokko keessa jiraataadha. Inni tokko udaan nyaata, inni tokko daaraa nyaata, inni tokko qaama hin dhiqatu. Sadan kun eenyu fa'i? Tokko adurree kan daaraa nyaatu sun waraabessa natti fakkaata. Kan udaa ay sooristi. Kan inni kan sun harree natti fakkaata. Kan daaraa nyaatu moo asuma garuu mana keessa waan jedhame malee waraabessa natti fakkaata. Kan udaa nyaatu saree. Guddaa galatoomii gaaffii lamaffaan akkas jedha. Harree tokkotu magaalaa Naqamtee kanaa ka'ee hamma Finfinneetti dheerata. Handhuurri isaa eessadha? Handhuurri marfata tokko fa'a. Marfata isa kam? Marfata jalqaba tokko fa'a. Handhuurri isaa eechira? Nochi ta'uu danda'a akka yaada kootti garuu. Handhuurri harree marfata tokko fa'adha. Iyaaltamu gaaffii sadaffaan sii darbu. Istiin numti kun waan sirrii ta'e natti fakkaata. Gaaffii sadaffaanii kormaan tokko Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti guyyaatti hanqaaqu tokko hanqaaqa. Waggaatti hanqaaqu meeqa hanqaaqa? Guyyaatti meeqa hanqaaqatti? Tokko hanqaaqa. Guyyaatti? Kormaan tokko Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti hanqaaqu guyyaatti tokko hanqaaqa. Waggaatti meeqa hanqaaqa? Hanqaaqu malee daakuu kormaan? Hanqaaqu. Kormaan moo? Eshi guddaa galatoomii gaaffii koo kana. Maqaan koo Gaaddisee jedhama. Eshi gaaffii wayi sadiin si gaafadha. Fakkees. Inni jalqabaa akkas jedha gaaffichi. Ijoollee tokkotu mana tokko keessa sadii ta'ee jiraata. Tokko udaan nyaata. Tokko daaraa nyaata. Tokko immoo nan dhiqatu. Maaloo dhatta ishee? Tokko udaan nyaata. Tokko immoo daaraa nyaata. Tokko nan dhiqatu. Beekama. Beektu? Mokkor? Kan beeku. Gaaffiin lammaffaa. Harree tokko jira. Harrecha asii ka'ee amma Finfinnee dheerata. Handhuurri isaa iddoo kam dhufaatte yaadda? Asii ka'ee amma Finfinnee? Dheerata. Harrecha handhuurri isaa iddoo kam oola? Baakoo. Baakoo taata? Walakkaan sana. Walakkaan isaa jirma? Jireenya yaada. Kormaa tokkotu Sudaanii fi Itoophiyaa keessatti guyyaatti hanqaaqu tokko hanqaaqa. Kormaan hin hanqaaqu. Maal? Galatoomii guddaa. Galatoomii maqaa kee? Maqaan koo Barataa Musee Magarsaan jedhama. Ulfaadhu gaaffii sadiin sii qaba. Gaaffii tokko afaan akkas jedha. Harreen tokko as magaalaa Naqamteedhaa kaatee haga Finfinnee dheerata. Harreen tokko. Eeyyeen. Harreen kun handhuurri isaa eessadha? Harreen kun harreen handhuurayyuu hin qabdu sirmaayyuu. Kanaaf handhuura harree kana argachuun hin danda'amu. Sababiin isaa harreen handhuura hin qabdu waan ta'eef. Tolee guddaa galatooma argateetta. Gaaffii lammaffaan immoo akkas jedha. Ijoollee sadiitu mana tokko keessa jiraatudha. Tokko udaan nyaata,
inni tokko immoo daaraa nyaata, inni tokko immoo qaama hin dhiqatu. Ijoolleen sadan kun eenyu fa'i? Inni tokko udaan nyaata. Inni tokko daaraa nyaata. Inni tokko immoo qaama hin dhiqatu. Kan qaama hin dhiqanne kun yoon akkas tilmaamu harree eenyu tilmaamu. Kan udaan nyaatu kun sareedha laata? Tokko maal jette gaaffichi? Tokko daaraa nyaata, tokko udaan nyaata, tokko immoo qaama hin dhiqatu. Anuun beeku gaaffii kanaaf. Sadan isaanii adda baasinatti mi warroota kana? Yaa bakka kan qaama hin dhiqanne harreedha. Kan udaan nyaattu tarii kanniisa taati. Lachuu mana keessa jiraatu. Sadanuu. Eeyyee. Ishiin tokkotti maal jette? Tokko daaraa nyaata, tokko udaan nyaata, tokko qaama hin dhiqatu. Ishee daaraa nyaattu kanan beeku. Eeshi guddaa galatoomii gaaffii sadaffaan immoo akkas jedha. Kormaan tokko Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti guyyaatti hanqaaqu tokko hanqaaqa. Waggaatti hanqaaqu meeqa hanqaaquu danda'a? Okay, gaaffii keetiif Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti kormaan daangoo takkaa hanqaaqee hin beeku. Sababii kanaaf waggaatti miti guyyaatti hanqaaqu tokkotti hanqaaquu hin danda'u siin jedha. Eeshi guddaa galatooma argattee galatooma maqaa kee? Dinqaa Taammiroon jedhama. Dinqaa Taammiroo gaaffii sadii siif qaba. Gaaffii tokkoffaan maalidha? Ijoollee sadiitu mana tokko keessa jiraataadha. Inni tokko udaan nyaata, inni tokko daaraa nyaata, inni tokko immoo qaama hin dhiqatu. Sadan isaanii kun eenyu fa'i? Inni tokko maal nyaata? Udaan nyaata. Kanan beeku. Sadan isaanii keessa sadan isaanii natti Mangalle. Beeku ka. sadan isaanii iyyaaltu? Beeku ka. Eeshi gaaffii lamaffaan immoo akkas jedha. Harree tokkotu as magaalaa Naqamteedhaa kee hanga Finfinnee dheerata. Handhuurri harree kanaa eessadha? Ka'umsadha. Maal jettee sirra deebi gaafichi? Harreen magaalaa Naqamtee kanaa kaateetu hanga Finfinnee dheeratti. Handhuurri harree kanaa eessa ta'uu danda'a? Norki gidduu. Gidduu. Gidduu eessa? Walakkaa jechuusa. Eessa jechuudha walakkaan kun? Qixxee lamaan ta'uu danda'u. Qixxee lamaan. Qixa lamaan maali? Qixxee lamaan lafa. Asii fi Naqamteedhaa Finfinnee gidduu eessa ta'uu danda'a jechuudha? Lamaanii. Handhuurrisee. Baakkota. Geedera. Eeshi iyyaaltamuun deebiseetta? Amboon maal ta'u? Eeshi gaaffii sadaffaan koo kormaa tokkotu Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti guyyaatti hanqaaqu tokko hanqaaqa. Waggaatti hanqaaqu meeqa hanqaaquu danda'a kormaan kun? Guyyaatti meeqa hanqaaqa? Tokko. 360. Deebisee? Eeshi akka guddaa gaaffii sadii si qaba. Gaaffii tokkoffaan maalidha? Ijoollee sadiitu sadii ta'ee mana tokko keessa jiraata. Sadan isaanii kun inni tokko udaan nyaata, inni tokko daaraa nyaata, inni tokko qaama hin dhiqatu. Eenyu fa'i ijoolleen kun? Ani hin beeku. Ani hin beeku. Hin barre. Hin barre. Yaali? Dhugaan barre. Eeshi gaaffii lamaffaan akkas jedha. Harree tokkotu Naqamteedhaa kee hanga Finfinnee dheerata. Harreen kun handhuurri isaa eessadha? Handhuurri isaa Finfinnee. Handhuurri isaa. Hin beeku bakka kanas dadhabeera. Dadhabeera Finfinnee miti. Harree tosii kee hanga Finfinnee dheerata. Handhuurri isaa eessa ta'uu danda'a? Finfinnee. Asii hanga Finfinnee dheerata. Asiree. Eessa dhabeesh? Yaali gaa. Wallaggaa. Dareen koosi. Eesh gaaffii sadaffaa. Sadaffaan immoo eesh. Ammas yoo nadhabeeru. Kormaatu Itoophiyaaf Sudaaniin gidduutti guyyaatti hanqaaqu tokko hanqaaqa. Waggaatti hanqaaqu meeqa hanqaaquu danda'a? Waggaatti hanqaaqu 12. Guyyaatti meeqatti?
Guyyaatti tokko hanqaaqa waggaatti meeqa hanqaaquu danda'a kormaan? 360. Hordoftoota keenya gaaffii nama maasiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Gaaffii kanatti akka bohaartan akka itti gammaddan abdii guddaa qabna. Deebiin gaaffii kanaa gaaffii tokkoffaan akkas ture. Namoota sadiitu mana tokko keessa jiraata. Inni tokko udaan nyaata, inni tokko daaraa nyaata, inni tokko qaama niqatu kan jedhuuf kan qaama niqanne sareedha, kan udaan nyaatu tisiisa, kan daaraa nyaatu harree ture. Gaaffii lammaffaan immoo Naqamteedhaa kee haga Finfinnee dheerata harreen tokko kan jedhuuf immoo handhuura isaa eessaa inni kan nama gaafanne harreen handhuura hin qabdu. Gaaffii sadaffaan immoo kormaan tokko Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti guyyaatti hanqaaqu tokko hanqaaqa. Waggaatti hanqaaqu meeqa hanqaaquu danda'a kan jedhuuf immoo kormaan hanqaaquu hin hanqaaqu. Namoonni baay'ee waan itti fakkaate deebisaa turaniiru. Deebinsaa kana ture baaconuuf isiniif qabannee turre kana fakkaata. Waan nu faana turtaniif guddaa galatoomaa. Chaanalii kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Viidiyoo biraan immoo walitti deebinutti nagaan.